Akkam jirtu maatiiwwan qubee akademii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jecha an Fayyisaa Haayiluuti qubee akademii irraati viidiyoo kanarratti qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 11ffaa yuunitii haaraa yuunit 4dha yuunit 4 kanarratti kan nuti walitti ilaallu determinants and their properties kan jedhudha kan nuti viidiyoo kanarratti walitiin ilaallu jechuudha. Viidiyoo kanarratti egaa paartii jalqabaa wal faana cover ni goona jechuudha. So viidiyoo kanarratti egaa yuunitiin kun egaa yuunitii kanarratti kan nuti walitti ilaallu tokkummaadha determinants of matrix of order 2dha iddoo kanatti. Order 2dha gaafa jennu matrixiin kamiyyuu determinant isaa kan nuti barbaaduu dandeenyu if that matrix is square matrix yoo ta'e qofaadha. Viidiyoo kanarrattis ta'ee viidiyoowwan boqonnaa kana jalatti walitti ilaallu hundi isaa jechuudha. This talk about square matrix qofaadha kan isaan haasa'an jechuudha. Unity kana yookaan immoo chapterii kana keessatti hundi isaa waa'ee square matrix qofa kan ilaallu. So viidiyoo kanarratti kan nuti cover goonu isa jalqabaa kan determinant of matrices of order 2 kan jedhuu fi minors and cofactors kan jedhu walitiin ilaalla jechuudha. Viidiyoowwan keenya paartii ta'an irratti immoo determinants of matrix of order 3 akkasuma properties of determinants inverse of square matrix of order 2 and 3 kan jedhu yaa'u kana boqonnaa sadii keessatti walitti ilaaluun keenya ni yaadatama. Asirratti immoo bifa determinant fayyadamne immoo akkamitti akka barbaannu jechuudha. Inni kan biraan solutions of system of linear equations using Cramer's rule kan biraan immoo applications of determinant kan jedhullee wal faana ni ilaalla jechuudha. Achi booda summary jira review exercise immoo dhumarratti walitti ni ilaalla jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha akka motivationitti yookaan immoo akka moototti kan dhufe jechuudha. Every square matrix can be associated with a number called determinant jedha iddoo kanatti. Square matrixiin kamiyyuu jechuudha maal faanadha kan inni wal qabatu determinant kan jedhu faana walitti hidhatiinsa qaba jechuudha. Garumaadha every square matrix jedha. Square matrix kan ta'e qofaadha determinantii kan qabu jechuudha. Kana masra deebitiin sinitti ma square matrix qofaadha determinantii kan qabu. Kanaafiyyuu boqonnaa kana keessatti waa'ee square matrix qofa jechuudha kan tutaan. So paartii jalqabaatti akkuma jalqabaatti sinitti mee determinants of matrices of order 2dhaa fi akkasuma minors and cofactors of elements of matrices kan jedhu walitti ni ilaalla jechuudha. Mee jalqabaatti determinant of matrices kan jedhu with order 2 yookaan immoo 2 by 2 order kan ta'e walitti ilaallu asirratti. So definition is arati hakanu. Definition 4.1 let A is equals to A11, A12, A21, A22 be a square matrix. Akkuma asirratti argitanii kuni sirraa'uun isa lamadha. Kolomeen isa lamadha. Kanaaf it is 2 by 2 matrix dha jechuudha iddoo kanatti. So 2 by 2 matrix argatee the determinant of A is denoted by det of A jennee akka kanaatti barreessuun ni danda'ama. Determinantii gaafa barreessuun yookaan immoo absolute value keessa yookiin immoo ni danda'ama jechuudha. Waa'ee matrixii odeessaa jira tanaan gaama mallattoo kana yoo argine maal jechuudha determinant of A dha jechuudha. Yookaan immoo bifa kanaatti yoo barreeffame determinant of A dha jechuudha. And is the number defined by determinant of A is equals to A11 times A22 minus A12 times A21 dha jedha. Kuni determinantiin kuni kan matrix isa kanaati. Siniif aguloo asirratti jechuudha. So determinantii 2 by 2 matrix ta'e wayii argachuudhaati jechuudha. Let's say matrix A is equals to A11 and A12, A21 and A22 jedhame yoo nu kenname jechuudha. Maal goona determinantii matrixii kana barbaaduudhaati jechuudha. Isa kana kanaatiin baay'isna jalqaba jechuudha. Isa karaa left top irra jiru kana jechuudha. Left top corner irra kan jiru kana the right bottom corner irra kan jiru kana faana walitti baay'isna. Kana jechuun kana kanatti baay'isna jechuudha. Qixxeeta determinantiin amma gaas irratti sorry iddoo kanatti determinant of A gaafa jennu jechuudha. Determinant of A is equals to jennee absolute value of A barreessuu dandeenya isin jira. Is equals to maal goona A11 kana kanatti baay'isna. A11 times A22 minus goona jedhama. Minus goone tu isa kana immoo kanatti baay'isna. Minus goone. Gaafa minus goone isa karaa kana irratti kanatti baay'isna. Kanaafiyyuu A21 times A12. A21 A12 goona. Isa kana order isaa dagachuun sinirra hin jiraatu. Bifa kanaatiin jechuudha kan nuti hojjennu. 2 by 2 matrix gaafa ta'u. So asirratti gamee example dhaatiin alaalu. Iddoo kanatti maal jedha find the determinant of A is equals to 1, 2, 3, 4 nuun jedha akka kanaatti nuu kenname. Kanaafiyyuu kan nuti barbaannu determinant of a matrix A is equals to jennee yoo barbaanne kana yookaan kana qofa yookaan immoo kana qofa fayyadamuu dandeenya. Determinant gaafa jennu jechuudha. Is equals to maal goona jechuudha amma
asirratti tokko kana afur kanatti baay'isna jechuudha. Akka kanaatti hir'isuu goonetu immoo kanammoo kanatti wanti goona jechuudha. That means 1 times 4 minus 3 times 2 taati jechuudha. Is equals to 1 times 4 jechuun meeqadha? 4 minus 6 3 times 2 jechuun meeqadha? That is 6. Qixxeetaa meeqa ta'e jechuudha? Negative 2 ta'ee jechuudha. So determinantiin maatriksii kanaa jechuudha. Determinantiin maatriksii kanaa meeqa jechuudha? Tis negative 2 dha jechuudha. Kanaafiyyuu gaa determinantiin maatriksii kamiyyuu jechuudha. Kan nuti argannu malee real number dha jechuudha. Oddoo kanatti maalluun jedhee ture? Is the number jedhe iddoo kanatti. Is the number dha nuun jechuudha. Determinantiin yeroo kamiyyuu malee lakkoofsadha kan nuti argannu jechuudha. Determinant of any given function, any square matrix. Any square matrix is what? It is a number, and it may be negative, it may be zero, it may be what? It may be a fractional number, it may be it is positive integers ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaatiin matrix akkasitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Mee iddoo kanatti exercise kanarra kan jiru walitti ilaallu. Exercise 4.1 determine the determinant of each of the following matrices. Determinantii matrixoota kanaa kan nuti barbaannu gaafatamne jechuudha. Eerra kan jiru kana ilaala. Matrixiin nu kenname matrix A dha. Kanaafiyyuu determinant jechuun bifa kanaatiin bakka buusuu dandeenya. Determinant of A is equals to maal goona kana kanatti baay'isna hir'isuu kanammoo kanatti baay'isna. So 1 times 4 that is 4 minus 1 times 2 that is 2 is equals to 2 ta'a jechuudha determinant isaa. B irra kan jiru mulaala. Determinant of B nuun jedhe waan ta'eef determinant of B inni absolute value keessatti barreessina jechuudha. Is equals to kanas immoo na hojjennu kana kanatti baay'isna hir'isuu isa kanammoo kanatti baay'isna jechuudha. Kana jechuun 5 times 1 iddoo kanatti 5 times 1 minus 3 times 2 goona jechuudha. 3 times 2 is equals to meeqa ta'a jechuudha? 5 minus 3 times 2 immoo iddoo kanatti meeqa ta'a? 6 is equals to negative 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru immoo tolaalle determinant of C is equals to maal goona jechuudha kana kanatti baay'isna kanammoo kanatti baay'isna walirraati hir'isuudha jechuudha. Tartiiba isaa kan irraa hinfanne iddoo kanatti jechuudha. So 2 times 2 minus 0 times 0 is equals to 2 minus 2 times 2 meeqadha? That is 4 minus 0 times 0 0 is equals to 4 ta'a jechuudha. So determinantiin maatriksii isa kanaa meeqadha jechuudha? 4 ta'a jechuudha iddoo kanatti. 4 ta'a jechuudha. So determinantii egaa bifa kanaatiin argachuu ni dandeenya jechuudha. Determinantiin it may be positive ta'uu danda'a akkasitti positive lama ta'ee jechuudha. Inni kan biraan negative ta'uu danda'a. Inni kan biraan immoo positive ta'uu danda'a. Inni kan biraan immoo zero ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf let's say this is a matrix jedhuuti iddoo kanatti matrix D ta'uun fudhadhe is equals to this 2 1 2 1 otoo hin jedhee jechuudha. Matrixii kanaaf fakkeenyaatiif determinantiin isaa is equals to maal goona kana kanatti baay'isneet hir'isuu isa kanammoo namni ture lama baay'isu tokko that is 2 times 1 minus dikunis immoo 2 times 1 ta'a jechuudha. 2 times 1 is equals to 2 times 1 that is 2 minus 2 times 1 that is 2 is equals to 0 dha jechuudha. So matrixiin 0 ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a, rational number illee ta'uu ni danda'a jechuudha. So inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru immoo asitti ilaala. Gaaffii lakkoofsa lama maal jedha? Determine the determinant of each of the following matrices jedha. Determinantii taane akka nuti barbaannudha jechuudha asirratti illee. Matrix A irra kan jiru kuni bifa variability nu kenname. So bifa variability nu kenname sana nutis bifa variability keenya jechuudha. Kanaafiyyuu A irra kan jiru kana let's say it's matrix A dha jennee haa fudhannu iddoo kanatti. Matrix A is equals to jennee 1 2 x and 2x dha ta'e jechuudha. Let's say it is a matrix A dha ta'e sana booda determinant of matrix A is equals to maal goona jechuudha amma kana kanatti baay'isna hir'isu kanammoo kanatti jechuudha. So 1 times 2x minus x times 2 taati jechuudha. Is equals to 1 times 2x jechuun meeqa ta'a? 2x ta'a minus 2 times 2 jechuun meeqa ta'a? That is 2x. Is equals to 0 ta'a jechuudha. So the determinant of this matrix is what? 0 dha jechuudha karaa biraatiin. Akkuma hin jalqabne 0 ta'uu danda'a. Isiniin jedhe sana jechuudha. Inni kan biraan B irra kan jiru maal ilaallu? B irra kan jiru kana determinant isaa argachuudhaaf jechuudha. Baay'ee iddoo kanatti akkasitti barreessuu ni danda'ama. Determinant of iddoo kanatti jechuudha x 0 0x jennee bifa kanaatiin barreessuu ni dandeenya. Iddoo kanatti ilaala. Garaagarummaan isa kanaa fi isa kanaa jechuudha. Inni kuni lamaan saayyuu sarara dhaabbataadha asii gadee jechuudha. Bifa kanaatiin kan bakka inni barreesse jechuudha. Yookaan karvii miti yookaan immoo square bracket miti.
Isiniif agarsiisu isa kanarraati garaagarummaa qaba jechuudha. Isa kanaa fi isa kanarraati jechuudha. Waan inni iddoo kanatti barreessu kun yoo barreeffame that is determinantidha. Kanaafiyyuu determinantiin kana akka kanatti barreessuun ni danda'ama. Is equals to maal goona kana kanatti baay'isne hir'isu kanamu kanatti. Kana jechuun x times x minus 0 times 0 dha jechuudha. Is equals to x times x meeta x square minus 0 is equals to x square ta'a jechuudha. So the determinant of this matrix is what x square ta'a jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru moo laala. C irra kan jiru maatriksii kanatti nuu kenname. So determinant isa barbaaduudhaaf egaa 1a 0 2 jedhee waan akka kanatti barreesse jechuudha. Sana booda determinant isa bifa kanaatiin barreessuu hin danda'achu. So determinant of this matrix is equals to tokko kana lamattan baay'isaa lama taati hir'isu 0 kana immoo tokko 8tan baay'isaa 0 taati is equals to 2 ta'a jechuudha. So the determinant of this given matrix is what 2 ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru moo walitti na ilaallu. Gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru maal let A is equals to matrixii kanatu nu kenname and if the determinant of A is equals to 0 determinantiin A qixxeetaa 0 yoo ta'e then determine the value of x nu jedhe iddoo kanatti values of x iddoo kanatti x'iin kun variable ta'e value'n isaa lama ta'uu danda'a sadii ta'uu danda'a tokko qofaa ta'uu danda'a kanatti kan iddoo kanatti s ni kan itti dabale jechuudha. So iddoo kanatti determinant of A ni qixxeetaa 0 dhaan jedhe. So determinant of A jechuun asirratti determinant of A is equals to maal nu jedhedha 0 dhaan nu jedhe. So determinantiin isaa kanaa mee akka ta'e barbaannu gaasitti. Kana jechuun 3x minus 1 1x is equals to maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Maaliif determinantiin isaa 0 dha waan nu jedha. Sana booda gaasirratti maal goona amma kanatti baay'isna hir'isu kanammoo kanatti baay'isna. So 3 times x that is 3x iddoo kanatti immoo 1 times x minus 1 jechuun minus hin jira sana booda x minus 1 taati jechuudha. Tokko itti baay'isni gatiin qabu is equals to 0. Sana booda 3x minus x negative 1 times x that is negative x negative 1 times negative 1 plus 1 is equals to 0. Erga akkas ta'ee booda 3x minus x jechuun meeqa jechuudha that is 2x is equals to kun immoo gaafa darbu negative 1 ta'e jechuudha. Then x is equals to negative 1 over 2 ta'a jechuudha. Sila maal siniin jedhetan iddoo kanatti egaa so iddoo kanatti egaa gatiin x keenya negatiiva tokko lammaffaa ta'a jechuudha. Negatiiva tokko lammaffaa ta'a jechuudha. Sana booda as keessa gatii x kana negatiiv tokko lammaffaa ogeeshine determinantiin keenya maal ta'uu qaba jechuudha 0 ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaatiif cheeggoone ta'uu laalla iddoo kanatti n keenya maal ta'a jechuudha when we substitute the value of x is equals to negative 1 over 2 matrix n keenya 3 x minus 1 gaafa jennu iddoo kanatti negative 1 over 2 ture negative 1 over 2 minus 1 jechuun egaa negative 1 that is 2 negative 1 minus 2 negative 3 over 2 taati jechuudha. Isheen kun sana booda iddoon kun 1 dha. Iddoon kun immoo negative 1 over 2 dha jechuudha. Then determinant of A gaafa barbaannu egaa qixxeetaa maal ta'uu qaba 0 ta'uu qaba jechuudha. Deebiin keenya sirrii ta'uudhaati. Sana booda kanatu akka kanaatti walitti baay'isne kanammoo kanarraatti hir'isne 3 times negative 1 over 2 gaafa goonu negative 3 over 2 taati minus. Iddoo kanatti immoo 1 times negative 3 over 2 that is negative 3 over 2. Sana booda kuni maala determinant of A dha. Determinant of A is equals to negative 3 over 2 minus times minus that is positive 3 over 2 is equals to 0 ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin nuti finne suni yookaan immoo the value of x is what correct dha jechuudha kan nuti jalqaba irratti finne suni. So kana bifa kanaatti yoo laalle inni kan biraan iddoo kanatti note jedhee kan nuu kenne jechuudha. If A is equals to this A yookaan immoo elementiin isaa A yoo ta'e jechuudha maatriksii wayii 1 by 1 maatriksii yoo ta'e maaliif 1 by 1 maatriksiin jira jennee ilaaleera waan ta'eef chaaptarii sadaffaa keessatti then the determinant of A is defined by determinant of A is equals to A ta'a jechuudha. So any 1 by 1 matrixiin kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaatiif matrixii wayii let's say A is equals to this 1 otoo ta'e jechuudha yookaan immoo matrixii B is equals to 3 otoo ta'e jechuudha. Then determinantiin A asirratti jechuudha. Determinant of A is equals to meeqa ta'a jechuudha 1 ta'a jechuudha. Elementiin masana mataa isaa ta'a jechuudha. Inni kan biraan determinant of B otoo jennee immoo jechuudha iddoo kanatti determinant of B is equals to 3 ta'a jechuudha asirratti. Kanaafiyyuu gaamma maatriksiin tokko 1 by 1 maatriksii yoo ta'e jechuudha determinantiin isaa elementiinuma sana ta'aa jechuudha. Elementiinuma sana ta'aa jechuudha. So asirratti egaa wanta lamadha kan nuti ilaale tokko determinant of 1 by 1 maatriksiidha. Inni kan biraan immoo determinant of 2 by 2 maatriks. Determinant of 2 by 2 maatriksii irratti let's say A is equals to A11 A12 A21 A22 yoo ta'e jennee
Then determinant of A akkamitti argama jenneerra kana kanatti baay'isna hir'isu kanammoo kanatti baay'isnaan tartiiba isaa akkan irraanfanne A11 times A22 minus A21 times A12 dha jechuudha. Determinant 3 by 3 matrix akkasuma 4 by 4 matrix kan jedhu wal faana ni ilaalla gara fuulduraatti. Mee gamma immoo minors of elements of matrices kan jedhu immoo waliin ilaallu. Asirratti maal jedha? Minor kan jedhu kana normal afaan Oromootti kanadha sanadha isiniin jechuu hin danda'u. Hiikni directiin isaa xiqqoo kan jedhu ture garuu matrix keessatti kan ilaallu wajjin wal faana hin deemu. Asirratti maalidha? Almost xiqqoo walitti dhiyaachuu danda'a tarii. Asirratti maalidha? Definition 4.2 raati kana walitti ilaallu. Maal jedha? Let n be a positive integer greater than or equal to 2 nuun jedha. Asirratti value n greater than or equals to 2 dha nuun jedhe. Gatiin n jechuudha. And A is equals to is n by n matrix yoo ta'e B square matrix of order n. Asirratti egaa waa'ee determinantii haasaa irra waan ta'eef yuunitiin kun guutummaan isaa waa'ee square matrix odeessaanneerra. Asirratti egaa haa jennuuti suppose we know how to find the determinant of any n minus 1 by n minus 1 matrix. Determinantii n minus 1 order matrix kan ta'e jechuudha. Matrix kanaatiif determinantii isa barbaaduu hin beekna yoo ta'e jechuudha. Haa jennuuti hin beekna haa jennuuti iddoo kan suppose jedha waan ta'eef let I comma j for I is equals to 1 up to n and j is equals to 1 up to n be an ordered pair of positive integer haa ta'aniiti asirratti. Then cross out i's row and j's column of A and obtain n minus 1 by n minus 1 matrix that is this matrix is denoted by Aij asirratti jechuudha. Sana booda asirratti matrix Aij kana argachuudhaatiif jechuudha maal goona matrix A keessaati i's rawurraa dhaqneeti ni sararra akkasuma immoo j's rawurras dhaqne ni sararra bifa kanaati jechuudha. Sana booda iddoota isaa wal qaxxaamuran kuni elementitti maalidha? Aij dha. Aij dha jechuudha elementiin sun. Sababiin isaa maalifidha? Dhaqneetu I rawurra sararree akkasuma immoo j's column irra sararree. Sana booda iddoota isaa wal tuqan suni elementii kamirratti kan isaa wal tuqani Aij elementii jedhamu irratti cross wal godhu jechuudha. Sana booda gaa maatriksiin nuti isa kana erga keessaa baasne booda isarra qaxxaamurre kan akka kanaatti jechuudha yookaan immoo isarra cross goone kana erga isa keessaa baasne booda maatriksii hafu sanaatiin maal jennaa? Aij jennaan jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Maatriksiin n by n matrix jedhamu wayii tureera jalqaba. Sana booda maal godhee amma i's rawurra dhaqiti sararre. Fakkeenyaaf kun i's rawudha yoo ta'e i's rawu kanarra sararre akkasuma immoo j's column irra immoo sararre akka kanaatti jechuudha. So elementiin ishee iddoo kana maalidha? Aij dha jechuudha. Aij dha jechuudha matrix elementittiin sun. Sana booda gaamma isaan kana elementii rawu kanarra jiru erga keessaa barreessine akkasuma immoo kolomanii kanarra kan jiran erga keessaa balleessine booda jechuudha. Matrixiin nuti argannu suni Aij matrix jedhama jechuudha. Then and that is orderiin isaa maal ta'a? N minus 1 by n minus 1 matrix ta'a. Sababiin isaa maalifidha? Rawuun tokko keessaa baheera rawuu isaa irratti tokko hir'isne. Kolomaniin tokko keessaa baheera kolomaniin isaa irratti immoo tokko hir'isne jechuudha. Then matrixii kana adda argannee booda determinantiin matrixii isa kana jechuudha. Determinantiin matrixii asitti arganne kana maal jedhama? Is called the minor of interii Aij jennaan jechuudha. Asirratti determinantiin matrixii akka kanaatti arganne kun jechuudha maal jedhama? Minor of the interii what? Aij and that is denoted by minor of Ij jenneeti bakka buusnaa jechuudha. Mee fakkeenyaatiin sanitti agarsiisu. Example 2. Determine the minors of all interies of matrix A is equals to this one. Asirratti interii hundumaatiif maal barbaadi nuun jedhe minor isa barbaadi nuun jedhe. Interiin as keessa jiru maal fayyada fakkeenyaatiif A11 hin jira, A12 hin jira, A13 hin jira. Akkasuma immoo A21 hin jira, A22 hin jira, A23 hin jira. Akkasuma immoo A31 hin jira, A32 hin jira, A33 nis jira jechuudha. So interii kana hundumaatiif maalan barbaada jechuudha amma maayinarii barbaadinaan jedhe jechuudha. Maayinarii interii kana hundumaa barbaaduudhaatiif egaa maalan godha jechuudha. Let's say maayiner 1 yaa barbaadu. Maayinarii isa barbaadu waan naan jedheedhaaf jechuudha. Maayiner M11 keenya jechuudha. Z equals to maalan godha amma asirratti dhaqeetanii rawuu tokkoffaarraa fi kolomanii tokkoffaarraan
cross godhaa jechuudha. Kana jechuun rawu tokkoffaa jechuun isa kana cross irra godhi kun immoo akka kanaatti. Sana booda maayinarii 1 kan jedhamu kan argachuudhaatii fi determinaantii maatriksii eddan akka kanaatti cross irratti wal godhee booda isaan kana keessaa balleesse isa kana keessaa balleesse jechuudha. Kanaa fi kanaatiif maatriksii keessa kanaatiif jechuudha determinaantii isaa barbaada. So minor M11 gaafan jedhu jechuudha is equals to determinant of jedhetanii gaammaasitti kana feenyudha 1 0 negative 1 5 dha jechuudha. Isaan kana keessaatti balleesseera jechuudha warra irra dibee kana. So 1 0 negative 1 positive 5 ta'a jechuudha. So determinantii kana gaafa barbaannu that is minor M11 ta'a jechuudha. So determinantii kana gaafa barbaannu kana kanatti baay'isaa 5 baay'isu 1 5 taati hir'isu negative 1 baay'isu 0 0 ta'a 5 hir'isu 0 5 taati jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo kan nuti barbaannu M12 dha. M12 jechuun immoo maal jechuudha? Determinantii eenyu barbaanna jechuudha. Amma asirratti determinantii maatriksii eenyuutiin uumamu maatriksii edda rawu tokkoffaa fi kolomanii lammaffaa arga keessaa balleessinee booda jechuudha. Kana jechuun rawu tokkoffaa dhaqatanii nan sararaa kun hin badaa jechuudha. Inni kan biraan immoo kolomanii lammaffaa isa kanaa jechuudha. Amma kanas keessatti maatriksiin toora sararamii lafeetta kamidha 0 0 3 5. By the way walitti buutetaniin akkata tartiiba isaaniittan barreessaa jechuudha isaafisaan. Sana booda gaddoo kanatti kun 0 0 positive 3 positive 5 taafee jechuudha iddoo kanatti. So determinantii isaa gaafa barbaadu kan ammoo 0 times 5 0 minus 3 times 0 that is 0 0 minus 0 0 taati jechuudha. Inni kan biraan immoo gaddoo kanatti iddoo kanatti minor eenyu barbaadna jechuudha amma A13 kana barbaadna that is minor of 13 is equals to inni immoo determinantii eenyu faana wal fakkaata. Amma sigaa kanarraa balleessine rawu tokko farna saara bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda immoo kolomanii sadaffaarra iddoo kanatti jechuudha. Sana booda warra irra saramii kana keessaatiin nan balleessa maatriksii warra hafeen barreessaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanaafi 0 positive 1 3 negative 1 taafee jechuudha. Sana booda determinantii isa kanaan barbaada jechuudha. 0 times negative 1 negative 0 times negative 1 0 ta'a. Hir'isu 3 baay'isu 1 3 ta'a. 0 hir'isu 3 qixxeeta negative 3 taati jechuudha. Sana booda gamma M11 M12 M13 argate. Kanaaf M21 M22 M23 M31 M32 akkasuma M33 hunda isaanii barbaaduun irra jiraata jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti M21 yaa barbaadu. M21 jechuun immoo asirratti rawu lammaffaa nan sararaa kolomanii tokkoffaarras immoo nan sararaa jechuudha. Sana booda isaan lamaaniin keessaatti balleessu. Kana jechuun rawu lammaffaa jechuun kanadha. Sana booda kolomanii tokkoffaa. Rawwaan kolomanii waanidha wanti dha. Sana booda maatriksii isaa fi sana barreeffadha. Asitti meeqa taafee 2 pozitiiva 1 asitti immoo negaatiiva 1 pozitiiva 5 hafee jechuudha iddoo kanatti ishee haftee kan. Sana booda kana determinaantii isaan barbaada jechuudha. Determinaantii kana gaafa barbaadu 2 times 5 10 dha minus iddoo kanatti ilaala. 2 times 5 minus iddoo kanatti immoo negative 1 times positive 1 gaafa jennu negative 1 times 1 gaafa jedhu meeqa ta'a jechuudha kuni 2 times 5 that is 10 minus iddoo kanatti negative 1 times positive 1 jechuun negative 1 times negative 1 that is positive is equals to 11 ta'a jechuudha iddoo kanatti. So determinantii isa kanaa meeqa ta'a jechuudha 11 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti maalan barbaada? Minor of what M22 barbaada jechuudha. Minor of M22 barbaaduudhaatiif immoo iddoo kanatti maalan godhaa rawu lammaffaa nan sararaa akkasuma immoo kolomanii lammaffaaras immoo nan sararaa jechuudha. Elementii warra hafeenan determinantii ta'anii barbaada jechuudha. Kana jechuun 1 taafee asittis 1 asittis 3 asitti immoo pozitiiva 5 taafee jechuudha. Sana booda determinantii isa kanaan barbaada jechuudha. 1 times 5 5 minus 3 times 1 that is 3 5 minus 3 that is positive 2 taati jechuudha. Isheen kun immoo inni kan biraan minor meeqaan barbaada jechuudha minor 2 3 barbaada jechuudha. Minor 2 3 immoo gaafa barbaadu ammas maalan godha jechuudha rawu lammaffaa nan sararaa kolomanii sadaffaa nan sararaa jechuudha bifa kanaati. Sana booda kana feetiifan determinaantii barbaada jechuudha. Sana jechuun egaa 1 2 3 negative 1 ta'a is equals to 1 times negative 1 meeqa ta'a negative 1 ta'a. Negative 1 hir'isuu 3 baay'isuu 2 6 negative 1 hir'isuu ja'a meeqa taati jechuudha negaatiiva 7 taati jechuudha iddoo kanatti immoo. Inni kan biraan egaa madda kanas akkatti barbaade booda inni kan biraan immoo M3 1 is nan barbaada jechuudha. M3 1 minor of 3 1 jechuudha. Inni immoo sammuu barbaaduudhaatiif maalan godhaa iddoo kanatti rawu sadaffaa nan sararaa akkasuma immoo kolomanii jalqabaras nan sararaa jechuudha. Sana booda
elementii warraa fi sana immoo determinaantii isaanii barbaada jechuudha. Kana jechuun kana fi 2 1 akkasuma immoo 1 0 isa kanaatiifan determinaantii isaa barbaada jechuudha. Sana booda 2 times 0 0 ta'a minus 1 times 1 1 is equals to this negative 1 ta'e jechuudha. Inni kan biraan m3 2 kan jedhu kanaatiif immoo determinaantii isaa maayinericha barbaada jechuudha. Kana immoo barbaaduudhaatiif maalan godhaa? Rawu sadafar nan sararaa kolomanii lammaffaras immoo nan sararaa jechuudha. Sana booda nan akkasi sararuu iddoo kanatti kanaafuu 1 2 1 0 1 0 qofa ta'a jechuudha. 1 1 0 0 kan jedhu jechuudha. So determinaantii kana gaafa barbaadu 1 times 0 0 minus 1 0 times 1 0 0 minus 0 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan kan nuwaa fi m3 3 dha jechuudha. Is equals to kanas immoo barbaaduudhaatiif maalan godha jechuudha. Amma rawu sadafar nan sarara kolomanii sadaffaras immoo nan sarara jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda kanaafu 1 2 0 1 kan jedhutu naafa jechuudha. Is equals to kana immoo gaafan determinaantii isa barbaadu 1 times 1 that is 1 minus 0 times 2 that is 0 1 minus 2 0 ni meeqa jechuudha positive 1 ta'a jechuudha. So kuni egaa maayinarii keenyadha jechuudha. Sana booda iddoo kanatti determine the minors of all integers of the matrices kan nuun jedhe iddoo kanatti bifa kanaatiin barreessine keenya jechuudha. Asirratti fakkeenyaatiif kuni maatriksiin keenya kuni elementii meeqa qaba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elementii 9 yaa elementii 9 erga qabaateeti maayinariin keenyas meeqa ta'uu qaba jechuudha? 9 ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanatti tolakkoofne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 argitanii wal qixadha jechuudha. Kanaafiyyuu maayinarii gaafa barbaadu bifa kanaatiin barbaadu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo cofactors of a matrices kan jedhu qaadaaloo asirratti immoo cofactors of what? Integers of what? Matrices kan jedhu jechuudha. Isa kana immoo walitti ilaaluudhaatiif mee definition 4.3 irraatti walitti naa kaanu. Maal jedhaa? Let n be positive integer greater than or equal to 2 nuun jedha asirratti. Positive integer ta'ee positive integer ta'e jechuudha. Gatiin n keenya lamaa fi sanaa ol kan ta'e jechuudha. And iddoo kanatti the matrix A is n by n yoo ta'e jechuudha. B square matrix of order n. Then cofactor kan jennu Cij dhaatiin bakka bu'a. Iddoo kanatti kuni Cij dha. So isinitti mul'achuu baate jechuudha. Cij jechuun egaa Cij is equals to negative 1 the power of I plus j times determinant of Aij dha. Iddoo kanatti jechuudha. Cofactor kan jennu is called as the cofactor of Aij. Asirratti gaamma kana dura maal ilaalle ture? Determinant of Aij jechuun determinant of Aij jechuun is equals to maal minor of Aij dha jennetti walitti ilaalle ture. Ammuma jechuudha. Sana booda gaamma iddoo kanatti cofactor kan jennu kun jechuudha. Cofactor Aij kun is equals to maal ta'e jechuudha? Negative 1 the power of I plus j times what? Minor of ij ta'a jechuudha salphaadhumatti. Minor of I times j ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa iddoo kanatti for every pair of positive integers I, j for 1 is less than or equals to I is less than or equals to n and the same is true for j. Iddoo kanatti egaa cofactorii keenya gaafa barbaannu maal goona jechuudha? Maayinarii masa barbaanne sanatti negaativa tokko the power of I plus j goona jechuudha. I plus j goona jechuudha. Iddoo kanatti egaa mee fakkeenyaatiin haala iddoo kanatti maal jedha? Determine the cofactors of all integers of the matrices nuun jedha iddoo kanatti jechuudha. Maatriksii kenname kanaatii fi maal akka nuti barbaannu gaafatamne asirratti cofactorii isaa jechuudha. Kana jechuun C11 akkasuma immoo C12 C13 C1 C23 C21 manamu wantoota akkasii akka nuti barbaannu jechuudha. Maaliif interii hundumaatiif nuun jedhee waan ta'eef. So C11 jechuun egaa amma akkasii irratti maal jechuudha? Negative 1 the power of I plus j dha nuun jedhee miti. Asirratti egaa gatiin I keenya tokkodha. That is 1 plus iddoo kanatti gatiin j keenya immoo tokkodha. Times determinant of what? Determinant of A11 jechuudha. A11 kun immoo eessarratti uumama jenneerra. A11 kan jedhu kuni rawu tokkoffaarraa fi kolomanii tokkoffaarraa maal gooneetudha? Wal qaxxaamursan jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda determinaantii ishee kana gaafa barbaannu jechuudha. So iddoo kanatti egaa irra deebi'ee gaafa isin barreessu akkasii galutti C11 is equals to negative 1 the power of what? 1 plus 1 times determinant of what? Determinantii ishee asitti haftee kana jechuudha. Kana jechuun immoo meeqadha? 1 0 akkasuma immoo negative 1 5 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti jechuudha. So
C11 is equals to 1 iddoo kanatti egaa kana ta'uun akkas godhee negative 1 the power of 1 plus 1 jechuun isheen kun meeqa taati lama taati miti kanaafiyyuu negative 1 the power of 2 jechuun maal taati it's positive 1 times iddoo kanatti immoo determinantii kanaa immoo gaafa barbaannu meeqa ta'a 1 times 5 minus negative 1 times 0 that is 0 5 minus 0 5 taate is equals to meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. So the cofactor of C11 yookaan immoo the cofactor of the intery A11 is equals to what 5 dha jechuudha asirratti. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti C12 kan jedhamu walitti ilaalla. C12 jechuun immoo gamma asirratti isas immoo maal goona jechuudha. Jalqaba irratti negative 1 the power of gooneeti I plus j dha ture miti negative 1 kana. So I keenya iddoo kanatti tokkodha 1 plus 2 taati jechuudha. Times determinant of what? Determinantii iddoo kanatti immoo matrix eenyurraati uumamudha. Rawu tokkoof arga sararrii booda akka kanaatti jechuudha. Akkasuma immoo kolomanii lammaffaa sararrii booda kanaaf sanaa jechuudha. Kanaaf eenyurraa asirratti 0 0 positive 3 positive 5 jechuudha iddoo kanatti is equals to sana booda gaa asirratti negative 1 the power of 1 plus 3 jechuun meeqa 3 dha. Iddoo kanatti 1 plus 2 jechuun 3 dha. Sana booda negative 1 the power of 3 negative 1 ta'a jechuudha. Negative 1 times iddoo kanatti immoo 0 times determinantii kana barbaadnu jechuudha. 0 times 5 0 minus 3 times 0 0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu is equals to maal ta'e jechuudha 0 ta'ee jechuudha. Inni kan biraan kan nuti barbaannu C13 immoo gaafa barbaannu jechuudha. Negative 1 the power of 1 plus 3 goona jechuudha iddoo kanatti. Tana booda times iddoo kanatti immoo maal goona jechuudha amma isa rawu tokkoffar kolomanii sadaffar sarara. Rawu tokkoffar sarara kolomanii sadaffar immoo gaafa sararu kanaafuu ishee kanadha jechuudha. Inni immoo meeqadha 0 1 positive 3 negative 1 kan jedhu jechuudha. Is equals to negative 1 the power of 1 plus 3 jechuuni negative 1 the power of 4 dha miti. Negative 1 the power of 4 inni immoo meeqadha? It's positive number. Sababiin isaa maalifidha? Negative the power of even number gaafa kun positive ta'a waan ta'eef. Sana booda tokko times goonetu iddoo kanatti egaa 1 times 0 times negative 1 0 dha. Hir'isuu 3 baay'isuu tokko immoo meeqadha? 3 hir'isuu 3 gaafa goonu egaa 0 hir'isuu 3 gaafa goonu negative 3 taate jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'e jechuudha? Negative 3 ta'ee jechuudha inni kun immoo cofactoriin keenya. Inni kan biraan immoo kan nuti barbaannu C2 1 ta'a jechuudha. C2 1 sababiin isaa maalidha? 1 4 1 jedhamu gaa asirra hin jiru. Kanaafiyyuu C2 1 immoo gaafa barbaannu maal goona jechuudha? Ammas negative 1 the power of 2 plus 1 times determinant of jenneeti maatriksii eenyuutaan uumamuudha? Rawu lammaffaa fi kolomanii tokkoffaa gaafa keessaatti baasu. Rawu lammaffaan kanadha, kolomanii immoo tokkoffaa. Sana booda kanaafuu ishee kanadha jechuudha. Kana jechuun meeqadha? 2 1 negative 1 positive 5 jechuudha. Is equals to negative 1 the power of 2 plus 1 jechuun meeqa ta'a? Negative 1 the power of 3 that is negative 1 jechuudha times iddoo kanatti immoo 2 times 5 meeqadha? That is 10 minus of negative 1 times 1 gaafa jennu negative 1 ta'a. Kanaafiyyuu 10 minus of minus 1 jechuun meeqa ta'a? That is 11 ta'a jechuudha. Is equals to negative 11 taati jechuudha isheen kun immoo. Inni kan biraan kan nuti barbaannu C22 dha. C22 jechuun immoo negative 1 the power of 2 plus 2 times asirratti egaa rawu lammaffaa fi kolomanii lammaffaa gaafa keessaatti balleessinu jechuudha iddoo kanatti. So rawu lammaffaa fi kolomanii lammaffaa gaafa keessaatti baadu kanaafuu elementii tokko ishee iddoo kana jirtu kana 1 1 3 5 kan jedhutu hafaa jechuudha. Kana jechuun 1 1 3 5 kan jedhu jechuudha. Is equals to negative 1 the power of 2 plus 2 jechuun meeqadha? That is 4. Negative 1 the power of 4 that is 1 times iddoo kanatti immoo kana gaafa wanti isaa barbaannu jechuudha. Determinant isaa 1 times 5 that is 5 minus 3 times 1 3 ta'a. 5 minus 3 gaafa goonu immoo positive 2 ta'a jechuudha. Is equals to positive 2 ta'ee jechuudha. Inni kan biraan kan nuti barbaannu iddoo kanatti C23 kan jedhu jechuudha. C23 jechuun immoo negative 1 the power of 2 plus 3 times iddoo kanatti immoo determinant eenyuuti barbaanna jechuudha. Maatriksii keessaatti rawu lammaffaa fi kolomanii sadaffaa erga keessaa haqnee booda jechuudha. Kana jechuun immoo rawu sadaffaa fi kolomanii rawu lammaffaa fi kolomanii sadaffaa rawu lammaffaa fi kolomanii sadaffaa. Rawu lammaffaa akkasuma immoo kolomanii sadaffaa. Kana jechuun immoo kanaafuu 1 2 3 negative 1 jechuudha. Kana jechuun 1 2 3 negative 1 kan jedhu jechuudha miti.
Sana booda iddoo kanatti egaa negative 1 the power of 2 plus 3 jechuun negative 1 the power of 5 dha. That is negative 1 ta'a times 1 times negative 1 iddoo kanatti negative 1 dha minus 3 times 3 times 2 immoo 7 dha. Kanaafiyyuu negative 7 ta'a is equals to positive 7 ta'ee jechuudha kun immoo cofactoring keenya inni kun. Inni kan biraan immoo kan nuti walitti barbaannu maalidha? C31 kan jedhu jechuudha. C31 is equals to barbaadaatii fi negative 1 the power of 3 plus 1 goona times maatiin maal cofactor isaa determinant eenyu ittiin baay'isna jechuudha. Rawu sadaffaa fi kolomanii tokkoffaa gaafa keessaati. Kana jechuun kun gaafa keessaati badu jechuudha. Kanaafuu 2 1 1 0 jechuudha. Is equals to negative 1 the power of 3 plus 1 jechuun maal taati? 1 times iddoo kanatti immoo kana gaafa determinant isa barbaadnu jechuudha. Negative 1 taati jechuudha. Isheen kun qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? Negative 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraan 3 cofactor of 3 2 barbaadna jechuudha. Is equals to negative 1 the power of maal goona jechuudha 3 plus 2 times gooneetu asirratti mooyyuu rawu sadaffaa fi kolomanii lammaffaa gaafa keessaati citaan jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin jechuudha. Kun akka kanatti irra sararra sana booda kanaafuu meeqadha taatis 1 0 1 0 jechuudha. So determinantii wanta kana maala 0 0 times any number is equals to 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo C33 is equals to negative 1 the power of 3 plus 3 times gooneta immoo jechuudha. Iddoo kanatti egaa rawu sadaffaa fi kolomanii sadaffaarra sararree bifa kanaatiin barbaadna jechuudha. Sana booda kana sittaafu 1 2 0 1 is equals to kana jechuun immoo is equals to tanisitti barreessi negative 1 the power of 3 times 3 plus 3 jechuun negative 1 the power of 6 dha. That is positive 1. 1 times 1 minus 0 times 2 that is positive 1 jechuudha. Is equals to 1 ta'a jechuudha. Then cofactorii kana yeroo baay'ee jechuudha bifa kanaatiin barreessuu ni danda'a. Bifa matrixiitiin jechuudha. Cofactor is equals to jennee iddoo kanatti jechuudha C11 C12 C13 C21 C22 C23 akkasuma immoo C31 C32 C3 goonee bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda cofactoring keenya is equals to maal ta'a jechuudha. C11 jechuun positive 5 finneerra, C12 jechuun immoo 0 dhanneerra, C13 immoo negative 3 dha. Akkasuma immoo C21 jechuun immoo that is negative 11, C22 immoo 2 dha. Akkasuma immoo C23 that is positive 7. Akkasuma immoo iddoo kanatti C31 jechuun immoo negative 1 finneerra. C32 jechuun immoo 0 dhanneerra. C33 jechuun immoo positive 1 dhanneerra. This is the cofactor of this given matrix dha. Matrixii kanaatiif egaa cofactor isa gaafa barbaannu kana fakkaata jechuudha. So cofactor egaa bifa kanaatiin akka barbaaddanii hubattanitti jedhetaniin yaada jechuudha. Mee immoo egaa exercise 4.2 irra kan jiru kana walitti ilaallu. Maal jedha? Find all the minors and the cofactors of the following matrices jedha. Matrix A fi matrix B nu kennameeru. Sana booda minor isaa fi cofactor isaa barbaanna jechuudha. Asirratti mee asirratti ani matrix B irra kan jiru kana sinifaatiif hojjedhu B irra kan jiru kana jechuudha. Sorry iddoo kanatti B irra kan jiru kana sinitiifaa hojjedhu. Sana booda asirratti maadha minor isaa barbaannaani cofactor isaa barbaaduun salphaadha. Isa immoo akkamitti akka barbaadnu sinitti agarsiisa. Jalqaba irratti minorii elementii hundaatiif barbaannu. Sana booda M11 kan jedhuutiif honna barbaannu. M11 jechuun egaa asirratti maal goona rawu tokkoffaa fi kolomanii tokkoffaa kan jiru keessaatti balleessan. Kuni keessaatti bada warra hafee barreeffanna jechuudha. 3 4 0 5 kan jettu kana jechuudha. Sana booda egaa kuni 3 times 5 15 ta'a minus 0 times 4 0 kanaafiyyuu 15 taati jechuudha isheen kun. Minor 1 1 keenya. Akkasuma immoo egaa minor 1 2 kan jedhamu barbaanna. Minor 1 2 jechuun immoo iddoo kanatti rawu tokkoffaarra kolomanii immoo lammaffaarra jechuudha. Kana jechuun bifa kanaati. Sana booda warri hafte ishee kamidha jechuudha. 0 4 0 5 taafee jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kana gaafa determinantii barbaannu meeqa ta'a? 0 taati jechuudha. Inni kan biraan M13 that is minor 1 3 barbaanna jechuudha. Minor 1 3 jechuun immoo iddoo kanatti rawu tokkoffaarra ni sarara akkasuma kolomanii sadaffaarra jechuudha. Inni immoo maal tafa 0 positive 3 0 0 taafti jechuudha. Is equals to determinantii wanta kanatti meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti M2
1 kana immoo barbaannu m21 m21 jechuun immoo gaa asirratti kana gaafa barbaannu determinaantii eenyu barbaanna jechuudha rawu lammaffaa fi kolomanii tokkoffaa jechuudha kana jechuun bifa kanaatiin erga sararree booda kana feesana jechuudha that is 1 3 0 positive 5 kan jedhu jechuudha is equals to meeqa ta'a jechuudha kun asirratti determinants gaafa barbaannu 1 times 5 that is 5 minus 0 that is positive 5 ta'a jechuudha inni kan biraan m22 barbaanna jechuudha m22 jechuun immoo gaa asirratti rawu lammaffaa fi kolomanii lammaffaa gaafa keessaatti badu jechuudha kanafumaadha 1 3 0 5 kan jedhutu hafti jechuudha kunis immoo gaafa determinant isaa barbaannu meeqa ta'a that is positive 5 taati jechuudha iddoo kanatti positive 5 yes inni kan biraan immoo iddoo kanatti ammas kan nuti barbaannu m23 kan jedhu immoo barbaanna jechuudha m23 jechuun immoo maal jechuudha rawu lammaffaa kolomanii sadaffaa jechuudha bifa kanaatiin sana booda kanas immoo gaafa barbaannu determinantiin kan nuuf 1 1 0 0 kan jedhu ta'a so determinantiin keenya 0 ta'ee jechuudha iddoo kanatti inni kan biraan immoo kan nuti barbaannu m31 kan jedhu m31 jechuun immoo asirratti maal goona barattoota rawu sadaffaa kolomanii tokkoffaa keessaatti balleessina jechuudha bifa kanaatiin kan yeroo keessaatti balleessinu kanaafuu maala 1 3 4 tafa jechuudha iddoo kanatti is equals to 1 times 4 that is 4 minus 3 times 3 that is 9 is equals to negative 5 taati jechuudha isheen kun immoo inni kan biraan m32 kan jedhu barbaanna m32 jechuun immoo gaa asirratti maal goona rawu sadaffaa fi kolomanii lammaffaa maatriksicha keessaatti balleessina jechuudha kana jechuun kanaafuu maala 1 3 0 positive 4 determinantii kana ammoo barbaannu maal ta'a positive 4 taati jechuudha determinantii kana ammoo barbaannu inni kan biraan m 3 barbaanna jechuudha amma asirratti m 3 gaafa barbaannu immoo is equals to inni immoo maal ta'a rawu sadaffaa fi kolomanii sadaffaarra sararraa jechuudha akka kanaatti sana booda isaaniin keessa balleessina warri hafumaadha 1 1 0 positive 3 taati jechuudha is equals to kun immoo gaa determinantiin keenya positive 3 ta'a jechuudha positive 3 ta'a jechuudha so erga bifa kanaatiin maayinarii isaanii barbaanne jechuudha gamma koofaktarii isaanii barbaaduun immoo nunni koofaktar C11 jechuun is equals to maal jechuudha negative 1 the power of 1 plus 1 times the minor M11 jechuudha sababiin isaa maalifidha koofaktar C11 yookaan immoo Cij jechuun maal jechuudha neera is equals to negative 1 the power of I plus j times determinant of maal neera Aij dhanneera so determinant of Aij jechuun maal jechuudha that is a minor dha jenne kanaaf iyyuu iddoo kanatti bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama so C11 in keenya gaa negative 1 the power of 1 plus 1 jechuun 2 dha negative 1 the power of 2 that is positive 1 times positive 50 gaaf goonu positive 15 ta'a jechuudha kun inni kan biraan C 1 2 moonnaa barbaannu jechuudha is equals to negative 1 the power of 1 plus 2 times m1 2 taati jechuudha isheen kun immoo so negative 1 the power of 3 taati miti kun walitti daanu negative 1 the power of 3 that's negative 1 times 0 gaafa kun immoo 0 ta'a jechuudha inni kan biraan C1 3 is equals to maal goona negative 1 the power of 1 plus 3 taati jechuudha kun immoo times m1 3 is equals to negative 1 the power of 4 ta'a that is 1 times 0 that is 0 inni kan biraan C2 1 barbaanna jechuudha C21 jechuun immoo gaa negative 1 the power of 1 plus 3 times m1 2 jechuudha sana booda negative 1 the power of 1 plus iddoo kanatti 2 plus 1 so negative 1 the power of 2 plus 1 gaafa kun that is positive 3 dhufa sana booda negative 1 the power of 3 that is negative 1 times m21 in keenya iddoo kanatti negative positive ture kanaaf iyyuu negative arganna jechuudha kan biraan C22 is equals to negative 1 the power of 2 plus 2 times m22 taate jechuudha so iddoo kanatti negative 1 the power of 4 jechuun that is positive 1 times m22 gaafa goonu positive 5 dhufte jechuudha iddoo kanatti inni kan biraan C23 is equals to negative 1 the power of 2 plus 3 taate jechuudha times m23 taate jechuudha iddoo kanatti is equals to negative 1 the power of 5 jechuun negative 1 ta'a times 0 is equals to 0 inni kan biraan iddoo kanatti C31 to barbaanne immoo jechuudha negative 1 the power of 3 plus 1 times
M1 M3 1 taate jechuudha. So negative 1 the power of 4 jechuun 1 ta'a times negative 5 that is negative 5. Inni kan biraan C32 is equals to negative 1 the power of 3 plus 2 times M32 taate jechuudha kuni. So negative 1 the power of 5 jechuun negative 1 ta'a times M32 that is 4. So is equals to negative 4 ta'a jechuudha. Inni kan biraan C3 yookaan immoo cofactor of 3 immoo na barbaannu is equals to negative 1 the power of 3 plus 3 times M33 taati is equals to negative 1 the power of 16 positive 1 ta'a times 3 is equals to 3 ta'a jechuudha. Then bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Minoriin keenya is equals to jennee M11 M12 M13 akkasuma immoo M21 M22 M23 akkasuma immoo M33 no sorry M31 M32 M33 sana booda kana jechuun immoo is equals to jennee iddoo kanatti warra arganne kana barreessuu ni dandeenya jechuudha. So M11 in keenya positive 15 M12 keenya immoo 0 0 akkasuma immoo M21 that is positive 5 M22 that is positive 5 M3 no M23 that is 0 inni kan biraan M31 it is equals to negative 5 M32 that is positive 4 M33 immoo meeqa ta'a positive 3 dha jechuudha. Kuni it is minor keenya cofactoring keenya immoo is equals to inni iddoo kanatti bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. 15 0 0 inni kan biraan immoo negative 5 inni kan biraan immoo positive 5 0 negative 5 sorry bifa kanaatiin inni kan biraan immoo cofactory keenyas immoo bifa kanaatiin barreessuu ni danda'ama jechuudha. Akkana jechuun egaa C11 keenya meeqadha that is positive 15 inni kan biraan C12 keenya 0 C13 keenya 0 inni kan biraan C21 keenya negative 5 isheen kun 15 dha. Akkasuma immoo C22 keenya immoo that is positive 5 inni kan biraan C23 keenya immoo 0 dha. Inni kan biraan immoo C31 that is negative 5 inni kan biraan immoo iddoo kana C32 is equals to negative 4 akkasuma immoo C33 that is positive 5 ta'a. It is the cofactor of the given matrix keenya dha jechuudha. Iddoo kanatti cofactory keenyas egaa akkasuma immoo minor keenya akkamitti akka barbaannu viidiyoo kana irratti waliin ilaalleerra jechuudha. Inni kan biraan example tokko toon ofii qotitti dabalee jechuudha. Let's say it is a matrix n is equals to bifa kanaatiin nu kenname jira tote 2 3 4 5 sana booda asirratti minorii matrixii kana ta'uu barbaadinu hin jedhe jechuudha. Minorii matrixii kana M11 jechuun akkasuma immoo M12 akkasuma immoo M21 akkasuma immoo M22 barbaadi otoo nuun jedhe akkamitti akka barbaadnu moo walitti ilaalu. Asirratti matrixii kanaatiif jechuudha minna yeroo minorii isaa yeroo barbaadnu jechuudha. Maal goona jenneerra M11 irra dhaqneeti sararranneerra. Raw kolomanii tokkoffaa fi raw tokkoffaa jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin sarara. Sana booda kanaafuu asirratti eenyudha jechuudha. A11 kan jennu kun is equals to eenyu tafa jechuudha. It is matrix 5 dha. That is 1 by 1 matrix dha. Determinanti 1 by matrix immoo gaafa barbaannu lakkoofsichuma ta'a jechuudha. Is equals to 5 ta'a jechuudha inni kuni. Akkasuma immoo M12 immoo gaafa barbaannu jechuudha. Egaa M12 immoo gaafa barbaannu kanaafuu eenyudha jechuudha asirratti. M12 jechuun raw tokkoffaa fi kolomanii lamaaf kun akkasittiin sararama waan ta'eef kanaaftu 1 dha jechuudha. Inni kan biraan M21 immoo gaafa barbaannu raw lammaffaa kolomanii tokkoffaa waan sararuudhaatiif positive 3 tafa jechuudha. Inni kan biraan asitti immoo M22 immoo gaafa barbaannu jechuudha. Ishii kanadha waan taate positive 2 taati jechuudha. Ishii kana tafa jechuudha. So this is the binary keenya dha jechuudha. For this 2 by 2 matrix kanaatiif jechuudha. So video kana irratti egaa waa'ee binary dhaa fi akkasuma immoo determinant of 2 by 2 matrix akkamitti akka barbaadnu akkasuma immoo cofactory matrix kamiyyuu akkamitti akka nuti barbaadnu waliin ilaalleeti jirra jechuudha. Video keenya paartii itti aanu irratti immoo jechuudha. Paartii lammaffaa determinants of matrices of order 3 by 3 yookaan immoo orderiinsa 3 kan ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Determinants akkamitti akka barbaadnu jechuudha. Fakkeenyaatiif egaa asirratti ilaala A11, A12, A2 sorry yaaddo kanatti A21, A22
Kanaatiif determinant isa gaafa barbaannu kan akkasitti baay'isne kan asirratti baay'isne walirratti hir'isnaanne. Kana jechuun determinant of A jechuun is equals to jenneeti. Determinant of A is equals to maalanirra A11 times A22 minus A12 times A21 idha. Asirratti jechuudha. Let's say this is matrix A ta'e. Asirratti immoo matrix B keenya iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoon kun A11 A1 yookaan immoo lakkoofsaatiin toon fudhadhee asirratti jechuudha. Iddoo kanatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 otoo ta'e jechuudha. So determinantii kana akkamitti barbaannaa jechuudha asirratti. Determinant of B kana akkamitti akka barbaannu waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoo keenya paartii lammaffaadha jechuudha. Agarsiistuu gaa warreen viidiyoon keenya isinitti tolee waarraatii barachaa jirtan jechuudha. Hiriyoonni keessan biraas akka irraatii fayyadamuudhaatii fi sheer gochuudhaatiin isaan biraa ga'an isiniin jedha. Akkasumas warreen viidiyoon keenya isinitti tolee laayik gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Haga viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti gaa nagaan naaf turaan isiniin jedha. Nagaatti.